waajirri buusaa gonofaa damee magaalaa Adaamaa yaa'ii isaa gaggeesse. Saganticha irratti hooggantoonni magaalaa Adaamaa sadarkaa adda addaa jiran abbootiin gadaa haadholii siinqee jaarmiyaaleen dargaggootaa akkasumas immoo qaamoleen kanneen biroo waamichi taasifamee firmaatan. Keessummoota sagantichaa simachuun haasawaa baniisaa kan taasisan itti gaafatamaan buusaa gonofaa waajjira buusaa gonofaa damee Adaamaa obbo Waadoo Abdul Kariim yaa'iin buusaa gonofaa akka magaalaa fi akka aanaalee hundaatti yeroo lama gaggeeffamuun ciminaa fi hanqina hojii keessatti mul'atu adda baasuun cimina galtee godhachuudhaan hojjechaatii turre jechuun ibsan. Caaseffamni buusaa gonofaa keessaa inni guddaa fi inni olaanaan yaa'ii buusaa gonofaa akka ta'e hin beekamu. Haaluma kanaan yaa'iin buusaa gonofaa waggaa keessatti sadarkaa magaalaatii fi sadarkaa aanarratti yeroo lama akka gaggeeffamaa turee fi karoora fi raawwii hojii buusaa gonofaa gabaasa dhiyaate caqasuudhaan akkasumas hanqinoota fi ciminoota raawwii hojii keessatti jiru gadi fageenyaan erga xiinxallee kallattii hojiin buusaa gonofaa akka waliigala magaalaa kanatti itti gaggeeffamu kennuun aangoo labsiidhaan yaa'ii buusaa gonofaatiif kenname akka ta'e beekama. Mootummaan naannoo Oromiyaa buusaa gonofaa labsii lakkoofsa 224 muraa bara 2014 erga hundeesse booda uummanni Oromoo sirna duudhaa fi aadaa uumama ganamatti akka deebi'u, sirna waloo akka ijaaratu, aadaa wal gargaarsaa bu'uura irraa akka cimu, haroomsi aadaa Oromootiin aadaan Oromoo kaleessa sirnoota adda addaa keessatti daddaaqaa turte sun bakkatti akka deebitu, Oromummaan ulfinna ture sun bakkatti kabaja isatti akka deebi'uu danda'u, uummanni Oromoo diinagdeedhaan ijaaramee sirna kana keessatti akka cimu. Gabaasa raawwii booda hirmaattonni yaada kaasaniin aangoo buusaa gonofaa jechuun kan dhuunfaa osoo hin taane kan hawaasa hundaati. Mootummaan karaa buusaa gonofaatiin waldeeggaruu akka qabnuu fi rakkoo keessaa wal baasuu akka qabnu kallattii kennee irratti hojjetamaa jira. Kunis cimee itti fufuu qaba jechuun ibsan. Dabalataanis kutaa magaalaa hundatti hojii boonsaan hojjetamee jira. Kunis ifaajee hunda keenyatti gara fuulduraatittis immoo ciminoota galtee godhachuun hanqina mul'ate fooyyessuun ni hojjanna jechuun ibsan. Yoo rakkinni tokko ka itti galu taate rakkinni sun karaa buusaa gonofaa kanaan nuu hiikkata jedhee waan yaadu rakkoon biyya keenya akkuma argitan kana waan garaagaraatiin rakkoon bakka bakkatti ni argama. Ka argamu kan akkanatti yoo ka bira hin dhaabanne taate, yoo wal bira kan dhaabanne taate, yoo waanuma alaa yeroo mara ka eeggannu taate rakkoo guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf mootummaan biyya keenyaa wanna kana as keessatti ufiyyoo wal gargaarre gaarii jedhee buusaa gonofaa kana uumee akkanatti haala kanaan gadi buuseetiniin uummanni keenya hubatee nama rakkate bira akka dhaabatu gochuun isaa waan guddaadha. Kutaaleen magaalaa aanaaleen baay'ee hojii gurguddaadha waan hojjetamu waan ta'eef waan hojjetameef uummati keenya waan hojjeteef hoggansi keenya waan hojjeteef galateeffamuu danda'u irra jiraata. Itti gaafatamtuu waajjira koominikeeshinii magaalaa Adaamaaf itti aantuu walitti qabduu buusaa gonofaa damee Adaamaa Haadde Aminaa Inkuush hojiin buusaa gonofaa sirna cimaa ijaaruudha. Kunis immoo fedhii irratti kan hundaa'uun hojjetamuudha jechuun ibsan. Akkuma kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaadhaan warri Oromoof halkanii guyyaa hojjetu sabboonummaan Oromoo waa sadii jedhanii irra deddeebi'anii yeroo garaagaraa kaasaa turan keessaa tokko isa keessaa tokko sirna cimaa ijaaruudha. Sirna cimaa ijaaruun wal qorannee, wal dubbannee, wal dadhabsiisnee odoo hin taane miira keessaatiin eenyummaa keenyaan, sabboonummaa keenyaan ka hojjennu waan ta'eef hooggansi keenya garaagarummaa raawwii kana keessatti ka dhufe taa'ee osoo hin taane gudunfaa itti gochuu dhabuun. Itti aanaa kantiibaaf qindeessaan damee tajaajilaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu Mootummaa guyyoota 15 hafe keessatti kutaalee magaalaa fi akkasumas aanaalee hundis waan harca'ee duguugdanii hojjechuu qabdu hojii karoora bara 2019 ammumarraa qophii taasisuun barbaachisaadha jechuun ibsan. Harcaatu hojii keenya guyyaa 15 qabna. Guyyaa 15
Boolee parsantii dhibbaan xumureera kanaa ol turraa eegama ammallee. Bariisoon hin ta'u. Hanga 200 hin deemaa jechuudha. Bokkuu shanan parsantii keessa hirtanii beeytan parsantii 100 fi 100 waliin guyyoottan 15 kana xumuruu qabdan. Waa hundumaanuu jechuudha. Daabeen paakeejiiwwan guutuudhaan bultiiwwan 15 kana keessatti hojii buusa gonofaa safarame san xumurree keessa ba'uudha.